Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii barreeftuuf mata dureen irraa waliin ilaalu 4.31 qabxiiwwan afran didiriiroo koordineetotaa kan jedhu waliin ilaallaa haga xumura viidiyoo kanaatti waliin tura. Siiqqeewwan sirna koordineetii lamaan diriiroo lakkoofsa bakka afuritti qoodu. Qoqqoodamni diriiroo kunis qabxiiwwan yookiin kwaadiraantota jedhamu. Isaanis qabxii 1, 2, 3, 4dha. Mee waliin ilaalla. Hubadhu. Qabxii tokko keessatti qabxii tokkoffaa jechuudha. Qabxii tokkoffaa keessatti tuqaaleen hundinuu absiisa poozitiivii fi ordineetii poozitiivii qabaatu. Egaa siiqqeen xaa fi siiqqee yaa ni jiru. Siiqqee xaa fi siiqqee yaa ni jiru. Siiqqeen xaa isa dalgee kana, siiqqee yaa immoo isa olee kana. Asirratti kuni qabxii tokkoffaa jedhama. Inni kana kun qabxii lammaffaa jedhama. Qabxii lammaffaa, qabxii sadaffaa, qabxii arfaffaa. Qabxii tokkoffaa kana keessatti siiqqeen xaas, siiqqeen yaas poozitiiviidha. Qabxii lammaffaa keessatti immoo siiqqeen xaa negatiiviidha. Siiqqeen xaa negatiiviidha. Siiqqeen yaa immoo poozitiiviidha. Siiqqeen xaa kun negatiiviidha. Siiqqeen xaa kun yaan kun immoo poozitiivii ta'a. Eessa keessatti? Qabxii lammaffaa kana keessatti. Maal jedhaa? Qabxii tokkoffaa keessatti tuqaaleen jechuudha. Tuqaalee asis ta'uu danda'u. Qabxii tokkoffaa keessa miti ree? Tuqaalee iddoo kana asis ta'uu danda'u tuqaan kun jechuudha. Qabxii tokkoffaa kana keessa haa ta'u iyyuu malee iddoo fe'aa ta'u tuqaan qabxii tokkoffaa keessa haa ta'u iyyuu malee maal ta'a jechuudha? Absiisa yeroo jennu siiqqee xaa jechuudha. Ordineetii absiisa yeroo jennu siiqqee xaati. Ordineetii yeroo jennu immoo maal bakka bu'aa? Siiqqee yaa bakka bu'a. Siiqqeen absiisnis ordineetiinis maallaa poozitiivii ta'u jechuudha. Kanaafuu egaa tuqaan kun iddoo fe'ee haa ta'u, iddoo garaagaraa haa ta'u, qabxii tokkoffaa keessa haa jiraatu malee xaansaas gatiin xaasaas gatiin waasaas maal jechuudha? Poozitiiva ta'u. Maal jedhaa? Qabxii tokkoffaa keessatti tuqaaleen hundinuu absiisa poozitiivii fi ordineetii poozitiivii qabaatu. Poozitiivii. Kana xaanis poozitiiviidha. Yaanis poozitiiviidha. Poozitiivii ta'u. Fakkeenyaaf asii fudhachuu dandeessu. Tuqaa asii kana. Tuqaa asii kanaa fudhannu. Tuqaa bakka kana yoo fudhattan siiqqee xaa yeroo ilaaltan asii yeroo ilaaltan jechuudha. Siiqqee xaa kan 2 argitu. Lamni poozitiiviidha miti. Asiinis yoo dhuftan eenyu argitu? 2 argitu. Kanaafuu poozitiiviidha. Siiqqeen xaanis siiqqee yaanis. Kana jechuun absiisa poozitiivaa ordineetii poozitiivaa qabaatu jedha. Poozitiivaa keessu akkasiin. Lammaffaan immoo qabxii lammaffaa keessatti qabxii lamaffaadha kun. Qabxii lammaffaan immoo iddoo kamii? Asidha. Qabxii lammaffaa keessatti tuqaaleen hundinuu absiisa negatiivii fi absiisa yeroo jennu siiqqee xaati. Absiisa yeroo jennu siiqqee xaati. Qabxii lammaffaa keessatti tuqaaleen hundinuu yeroo jennu tuqaaleen as ta'uu danda'a. Asis ta'uu danda'a. Asis ta'uu danda'a. Tuqaaleen hundinuu absiisa negatiivii fi ordineetii poozitiivii qabaatu. Kana jechuun qabxii lammaffaa keessatti siiqqee xaa negatiivii ta'a. Siiqqeen yaa immoo siiqqeen xaa negatiivii. Siiqqeen yaa immoo maanni poozitiiva ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf tuqaa asii kana haa fudhannu. Tuqaa asii kana yeroo fudhattan siiqqeen xaa maallaa? Negatiiva 2. Maallaa? Absiifni maal ta'e? Negatiiva ta'e. Absiisa jechuun siiqqee xaa jenneerra. Absiifni maal ta'e? Negatiiva ta'e. Negatiiva 2. Asii immoo akkana yeroo dhuftan maal ta'a? Tokko ta'e. Siiqqee yaa maanni? Siiqqee yaa poozitiiva ta'e.
Kanaafuu ordineetiin poozitiivii. Ordineet jechuun siiqqee yaa jechuudha. Qabxii lammaffaa keessatti siiqqeen xaa negatiivadha. Siiqqeen yaa poozitiivadha. Negatiiva, poozitiiva. Kun xaadha, kun yaadha. Yaan poozitiivadha jechuudha. Qabxii meeqaffaa keessatti? Qabxii lammaffaa keessatti jechuudha. Qabxii yeroo lakkoofsan gaa eessaa kaatu? Asii kaatu. Asii kaatanii akkana lakkooftu. Tokko jettuu, lama jettuu, sadi jettuu, afur jettu. Asii kaatanii akkas lakkooftu. Gara kanatti lakkooftu malee akkana lakkooftan. Gara kanatti lakkooftan jechuudha. Asii kaatanii gara kanatti isin lakkooftan. Akkana lakkaa'uu hin dandeessani. Qabxii sadaffaa keessatti tuqaaleen hundinuu absiisa neegatiivii fi ordineetii neegatiivii qabaatu. Qabxii sadaffaa keessatti immoo ilaalu. Qabxiin sadaffaa immoo kamidha? Kana mitiire? Maal jedha? Qabxii sadaffaa keessatti tuqaaleen hundinuu absiisa neegatiivii, absiisa roonno siiqqee xaa bakka bu'a. Kanaafuu siiqqeen xaa neegatiivaa, ordineetiin neegatiivii qabaatu. Kana jechuun siiqqeen xaas siiqqee yaas neegatiiviidha. Eessatti? Qabxii sadaffaa keessatti. Qabxii sadaffaa keessatti siiqqee yaas absiisnis jechuudha. Absiisnis ordineetiinis neegatiiva. Siiqqeen xaas siiqqee yaas neegatiividha jechuudha. Fakkeenyaaf tuqaa asii kanaa fudhannu. Tuqaa asii kana. Siiqqee xaa yoo ilaaltan neegatiivadha. Neegatiiva tokko. Siiqqee yaa yoo ilaaltan neegatiiva tokko. Tuqaan kun jechuudha. Lamaan isaayyuu neegatiiva ta'a jechuudha. Siiqqee yaa siiqqeen xaas. Tuqaa asii kana fudhadhaa. Tuqaa asii kana fudhadhaa. Maal ta'a? Siiqqeen xaas siiqqee yaas neegatiiva lama, neegatiiva lama. Tuqaa asii kana fudhadhaa. Siiqqeen xaa neegatiiva lama, siiqqeen yaa neegatiiva tokko. Qabxii sadaffaa keessatti gaa siiqqee yaas siiqqeen xaas neegatiividha jechuudha. Qabxii arfaffaa immoo ilaalu. Qabxii arfaffaa keessatti tuqaaleen hundinuu absiisa poozitiivii fi ordineetii neegatiivii qabaatu. Arfaffaa kana keessatti siiqqeen xaa poozitiividha. Siiqqeen xaa poozitiividha. Siiqqeen yaa neegatiividha. Fakkeenyaaf tuqaa asii kana fudhadhaatii ilaala. Tuqaa kana lamaan ilaalla. Tuqaa kana sadansaa ilaalla. Isa kana yoo ilaallu tuqaa ishii jalqabaa kana yoo ilaallu ishii kana jechuudha. Yoo ishii kana ilaallu xaan maaldha? Xaa yoo ilaaltan poozitiiva. Xaa yoo ilaaltan poozitiividha. Yaa yoo ilaaltan neegatiiva. Kunoo xaan poozitiiva, yaan neegatiiva. Tuqaa kana yoo ilaaltan xaan tokko, yaan neegatiiva lama. Yaan lama jechuudha. Kanas yoo ilaaltan xaan lama, yaan neegatiiva lama. Qabxii arfaffaa keessatti siiqqee xaan maali? Poozitiiva. Siiqqeen yaanoo neegatiiva. Qabxii sadaffaa keessatti lamaanuu neegatiiva. Siiqqee xaanis qabxii sadaffaa keessatti jechuudha. Siiqqee xaanis siiqqee yaanis neegatiividha. Qabxii tokkoffaa keessatti immoo lamaan isaayyuu poozitiiva. Qabxii sadaffaa keessatti lamaan isaayyuu neegatiiva. Qabxii lammaffaa keessatti immoo xaan neegatiiva, yaan poozitiiva. Qabxii arfaffaa keessatti siiqqee xaan poozitiiva, siiqqee yaan neegatiividha. Ifadha jedhee yaada. Itti hafuun. Hubadhu. Lakkoofsa xaa fi yaa kamiifuu cimdii tartiiba'aatiin xaa koomaa zeeroo siiqqee xaa irratti argama. Xaa koomaa zeeroo siiqqee xaa irratti argama. Koordineetiin yaa zeeroodha. Asirratti lammaffaa irratti barreeffama miti egaa yaan xaan tokkoffaa irratti barreeffama. Yaan immoo lammaffaa irratti barreeffama. Asirratti gaa lammaffaa irratti barreeffamee jira. Koordineetiin yaa zeeroo ta'a. Kunoo zeeroodha.
siiqqee xaa irratti argamaa jedha. Mee waliin haa ilaallu. Xaa koomaa 0 kan jedhu ol siiqnee haa ilaallu. Asirratti lakkoofsa ni qaba. Kuni xaadha jenneerra. Akkas kuni xaadha jenneerra. Kun xaadha. Yaan 0dha. Yaan as 0dha. Yaan as 0dha. Xaani 0dha mitiire. Xaani 0dha asitti jechuudha. Kana xaa koomaa 0 yeroo jennu kamidha sararra jechuudha. Fakkeenyaaf kan biroo sarareen isinitti agarsiisa. Xaa koomaa 0 kan jedhuuf. Xaa koomaa 0 jedhaa miti. Xaan kana yoo ta'u, isa dalgee yoo ta'u, isa kana akkasiin sararraa. Amma nuti xaa koomaa 0ti. Amma yaan keenya meeqadha? Yaa wal qixa 0dha. Kalarii biraa fayyadamna amma. Kalarii biraa fayyadamnee kan yaa kanaa sararra jechuudha. Yaa wal qixa 0dha mitiire. Kan yaa yeroo sarartan maal ta'a? Osoo asitti yaan wal qixa, yaa wal qixa 2 jedhee jiraate yaadhaaf eessatti sarartu jechuudha. Fakkeenyaaf 1, 2 yoo jenne yaadhaaf eessa sarartu? Asitti sarartu. 1 jedhee asitti sarartu. 3 jedhee immoo eessatti sarartu? Asoo 3 ta'e fakkeenyaaf 3 akkasitti sarartuuf. Amma 0 waan nuun jedheef eessa sarartu? Oftanii handhuura ishee akkas sarartu jechuudha. Kanaafuu gaamma nuti yaa wal qixa 0 ta'a mitiire asitti 0 waan ta'eef as jechuudha. Maal gootu? Kanarra sarartu jechuudha. Kana jechuun yaan wal qixa 0 jechuudha. Amma gara sanatti haa deebinu. Zeeroo koomaa y siiqqeen yaa irratti argama. Siiqqee yaa irratti argama. Kana jechuun immoo asuma amma kaafne yoo kaafnu maal jedhaa? Yaa xaa koomaa 0 kaafneetii jirra. Amma immoo 0 koomaa yaati. 0 koomaa yaati kana yoo kaafnu maal goonaa? 0 koomaa yaati. Kana jechuun xaan wal qixa 0 jechuudha. An dursee barreeffamu maanni xaa waan ta'eef jechuudha. Asirratti xaa wal qixa 0ti. Kana yeroo kaafnu dura wanni isaa kaafannaa. Ordineetii isaa jechuudha. Akkasiin kaaftu. Amma egaa xaan wal qixa. Xaan wal qixa 1 yoo jenne xaan wal qixa 3 yoo jenne xaan wal qixa 2 yoo jenne ilaalla. Asitti kalarii biraa fayyadamnu akka ifa isinii ta'uu fi xaan 1 asii 2 asii 3 asii haa jennu. Xaan wal qixa 1 yoo jedhe akkasiin sarartu. Wal qixa 2 yoo jedhe akkasiin sarartu. Wal qixa 3 yoo jedhe akkasiin sarartu. Amma xaan wal qixa 0 jedheera asitti. Koordineetii kanarratti jechuudha. Kanaafuu xaan wal qixa 0 waan nuun jedheef eessa sarartu jechuudha? Xaan asitti 0dha. Mitiire? Kanaafuu achirratti sarartu jechuudha. Xaan wal qixa 0 kalarii kanaa yoo fayyadamnu ishii kanarra akkas sarartu jechuudha. Kana jechuun xaan wal qixa 0 jechuudha. Kana ta'a jechuudha. Maanni 0 koomaa yaa siiqqee yaa irratti argama.
Akkuma isinii kaase siiqqee maalirratti argama? Akkamittiin isinii kaase amma akkas kaaseen maalirra sarara? Siiqqee yaarratti argama mitiire? Xaan walqixa 0 yeroo ta'u, xaan asitti 0 mitiire? Siiqqee maalirratti argama? Siiqqee yaarratti argama yeroo sarartan jechuudha. Summan isinii sarare. Xaan walqixa 1 yeroo ta'u immoo siiqqee yaarratti argama? Siiqqee yaarratti hin argamu. Maanni as siqqeet argama. As siqqeet kun tokko ta'ee asitti jechuudha. Tokko ta'ee kun siiqqee 0 yeroo ta'u immoo garuu siiqqee maalirratti argama? Siiqqee yaarratti argama. Koordineetii 0dha. Xaan 0dha. 0 ta'a yeroo kana. Fakkeenyaaf tuqaaleen 1,0 fi negatiiva 1,0 siiqqee xaa irratti argamu. Maanni 1,0 tuqaaleen 1,0 fi negatiiva 1,0 siiqqee xaa irratti argamudha. Mee waliin haa ilaallu. Kan lakkoofsa qabu ilaalla. Kan lakkoofsa qabu ishii kana ilaallaa. Tuqaa kana ta'a mitiire asitti? Kana jechuun 1,0 jechuun tuqaa ishii kanadha. Tuqaa iddee kanadha. Siiqqee maalirratti argama? Akkas yeroo gootan kun siiqqee xaa irratti argama. Siiqqee xaa irratti argama. Negatiiva 1,0 jechuun immoo xaan negatiiva 1dha jechuudha. Isaa kana ilaaltan asidha jechuudha. Kunoo kana ta'a jechuudha inni immoo. Siiqqee maalirratti argamu kun? Siiqqee xaa irratti argamu. Inni itti aanu immoo tuqaaleen 0,1 fi 0,-1 siiqqee yaa irratti argamu. Isaan kun immoo isas ilaallaa. 0,1dha mitiire? 0,1 jechuun as tuqaan ishee asidha. Kunoo siiqqee maalirratti argamu? Yaa irratti argamu. 0,-1 jechuun immoo asidha. Tuqaan ishee siiqqee maalirratti argamu? Siiqqee yaa irratti argamu jechuudha. Kanaafuu kun ifa jedhee yaada. Fakkeenya 29ffaa kana haa ilaallu. Kan ifa isinii hin taane ifa isinii ta'aa deema. Tuqaaleen 4,7 fi 2/3,7/3 qarxii tokkoffaa keessatti yoo argaman tuqaaleen negatiiva 4,-7 fi negatiiva 2/3,-7/3 qarxii sadaffaa keessatti argamu. Egaa asirratti siiqqee xaanis siiqqee yaanis maanni poozitiiva. Kunis poozitiiva. Lamaan isaaniiyyuu jechuudha. Kana jechuun qarxii tokkoffaa jechuudha. Kana jechuun immoo lamaan isaaniiyyuu siiqqee xaanis siiqqee yaanis negatiivadha. Kanas akkuma argatan. Kana jechaan qarxii sadaffaa keessatti argamu jechuudha. Itti aansuudhaan gilgaala 4.3 waliin ilaalla. Hagam baranne kana keessatti bakka gaaffii isinitti ta'e koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Nagaan naa turaa.